lamaan qofatu wajjin dhufe achi keessatti yeroo laalu jarjarina kana sin qabdu ani jaartuu mataa seetan mucaadhaan jira miti akkuma hiriyaa yookaan immoo ilmi dhiiraa tokko gaafa dhaqee wal bira taa'ee jedhu gaafa wal bareedee walitti adeemu warra keetii ishiin kun maashaallah jedhee wal gaafachuun dhiisu kazaa namni sun yookaan immoo dhugaa jirtu sitti muudhaaf ishiin kun warra koo miti lakki mucichuma gaafanna jenneeti kan wajjin nan waan jedhu waan akkasii wayisi kan sitti mamu kana keessa wal qoranne achi booda si baay'een jabeessine yeroo sana fi okay abad yeroo qorannaatti galtu kana mucaan adda dhufte akka nama ergasii beekutti unnee si kana unnee gara laafummaa siitimo bareedina siitimo dhaaba siitimo ilaalcha siit akkatti nama laaltu sanamo maa inni keessaa akkatti qoratti godhee jaartii namaa bolettii keetii jaartii keetii inni si keesse kuni maa inni keessaa isobin immoo sitti bareeddee haasaasi sitti tolee isa si qaddamte sanatiyyuu kuftee si jala kaatti sanatu si mararee muu maa inni dubbadhuun dubbataa miidiyaa yeroo sana ijumaane ani dhugaa rabbi rifachiisaan achuma ciisee waan rifachiiftee naanuma yaa rabbi sabiriinaa kennee yeroo akkanatti qabadhee manniiti namni madaaruma dhukkubee shaara garuu nama gaafachuu dhaqee hayyee yeruma sanatti iji keenya tokko yeroo tokko inni akkana walirra buute beektaa waan qalbiin kan kee barbaadu tokko ijuma kan kee targaa yeruma tokko dhugaadha hattee yeroo ilaaltu isinis hattee ilaalti suutaan akkatti iji keenya tokko walirra buuteetumayyii waa asirraa bal jetti ijoollee maal kun jedhaman bishaamatti dhugeetuman tuman callisu isitti mucaan silaalti miti isitti sirra keessatti miti ijuma si fayyis qaxxita isini baka baay'ee tokko naa jingamti beektaa akkama namni tokko namaaf jingamu baay'ee tokko naa jingamti baka isan illee sachoo kana akkasittiin sachoo hin minaamin jetti haa yaani qalbiitti see godhaan jira barri isaan jira irratti galmee isaan jira akkana eeguman yeroo tokkoof nanniisee gidduu bagi illee nama biraallee qorattee ani rakkina kiyya kana rakkadhee baasee dubbachuullee nan kaafadha ture nayyeellaa maaliifi hunda baaseen dubbadhu nayyeellaa ture gin isii rakkina kiyya kana duddubbaa illee na gaafatti baroo sira kamitti sira waa keessaa fi jirtu namni itti dhiyaattanu dhabbeedhaatii dawwalte wama tokko keessaa fi minaamin jetti namni sun na gaafata akkasiin jedhaa jirti jetti minaamin waan jedhu wayi nufaana birasi kan kanarraan waygaa seenaa si mudatee fi waan tokko yeroo masilii kenneen nan dubbattu gaaffii konfitadha jalqaba gaa yeroo sana iji keessa wal hateera ija dubbiin ijaan seenta jala oromooni isiinis ija baaftee silaalaa turte akka tiimtetti mormuu hin dandeessu atis giddu natti ilaalte iji keessa walirra bu'ee wal rukutee mucaa waliin waan dhufteef yaani jaarsaaf jaartii siyaara isaan eessa turte ati maqaa keerraa kaasa kan hin maqaan koo isa kana jaallatamaa kana isaanuma na jaallatan tolaa baasanii garuu bakka itti daladhee guddadhe kan hin daladhe godina Jimmaa aanaa Gommaa baadiyyaa xiqqoo tokko keessatti hin daladhee guddadhe yeroo dheeraadhaaf garuu biyya keessa nama hin jiraanne jechuun hin danda'ama waggoota dheeraaf biyyuma garaagaraa keessa ture. ulfaadhu galatoom yeroo dhiyeenya kana yaani biyya biraa turte moo nam tokko baga wal argitan jedha nam tokko immoo waan danuu babarreessa gatitee fi biyya biraa turte moo namoota hin beekne jira jala biyyuma keessaa wal argattan moo biyya biraa turte ati kanaaf gaaffii kan biraa qabna gatiteef ati biyya biraa turte biyya namaa dhattetta moo biyyuma keessa taa'aa jirta siluma. Ani biyya keessa hin jiru biyya Suudiin ture waggoota dheeraadhaati. Beeraanis immoo kan wal argine manuma yaalaatti sababa dhukkuba isaati. Ayyee isa bira naannaqiniiti galatoomi biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraataa turte akkuma gommittiidha ijoollee aggaaroo seenaa hojjetanii anaa kan walitti qabdee jirtu intala aggaaroo tokko Samiiraa jedhamti anas Oromoo naaffeeraa bakka tokkotti anis dhiyaachuun barbaada bakka galatoomi obse amma gaaffiin keenya
suuraa kanatu miidiyaa irra deddeemaa jira. Mubee gaafa qophaa, mubee gaafa obsee, mubee gaafa hundaa jechuudha. Akkasitti erga gaafanneen booda gara keetti immoo gara obseetti yeroo darbinu obseeni mubee wajjin yeroo inni fayyaa qabu wal beetti moo yeroo inni akkasii kana wal beetti moo erga inni fayyaa dhabee akkas ta'eeyyi wal barte. Egaa fi bareedaadha. Mubee duraan hin beekani. Namatu na erge sababuma dhukkuba isaarratti addunyaadhuma keenya waldiinshaa fi waliin haasofna yeroo dheeraatti illee hin beekta. Meesenjeraan natti barreessee viidiyoo sanatti ergee gaafa jalqaba osoo miidiyaatti hin bahin. Sababa makkaan keessa jiruuf jechuudha. Dhaqee adaraa mucaa kana laalii yeroo sanatti baay'ee biiziin ture taaziyaa wayii mana keessa ture mana arabaatti. Akkas carraa ta'ee hin dhanne nama baay'ee dura koo dhaqee. Guyyoota muraasaan booda akkas guyyaa 15 waan argee erga miidiyaatti bahee erga jarri koominiitii waraabanii dabarsanii booda carraa argadde dhaqee. Akkuma nama tokkotti gaafachuu dhaqe kan na erge garuu kan lakkoofsa naa kenne Nuraddiin Shaafiitti guyyaa sanatti. Thank you. Manuma yaalatti. Dhattee barte gara laaftuu namaa obseenii ijoolleen tokko tokkos nutti banii anis kanan beekurraa obsee gaafa Liibiyaa yeroo jennu.